Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoonni holqa barnootaa fi akkasuma ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya kiyya isin haa dhaqqabu isiniin jecha. Barumsa keenya kan aadaa keessatti barumsa keenya kutaa lammaffaadha. Barumsa Keen Maaster yookaan viidiyoo editara isin barsiisuu irratti kutaa lammaffaa isaa har'a akkaataa viidiyoo keenya jalatti barreeffamni ofiin akkanatti akka itti deemu barreessatee akka ofiin deemu akkamiin akka gootan viidiyoota TV farratti viidiyoo jala oduu bifa barreeffamaatiin deemtu san akkamiin bifa saniin viidiyoo keessan jalatti akka barreessan osoo koompitaara hin barbaanne karaa gabaabaa Keen Maaster kanaan akkamiin akkasitti akka gootaniin isin garsiisa. Hanga xumura viidiyoo keenyatti share, like, subscribe gochuudhaan wajjin turaadha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Jalqaba mallattoo ida'uu tanaan seenna. Erga as seenne booda reeshoo 16 reeshoo 9 filanna. 16 reeshoo 9 ni banattan. Bifa tanaan bakki fuula editara itti gootu siif banama. Jalqaba maal goota? Isin garsiiseen ture kutaa jalqaba irratti waa'ee fuulaas gubbaa kana guutuu isaati. Jalqabaatii amma miidiyaa kajoo seenta. Akkuma warroonni editara gootan miidiyaa kan jiru erga seente ni banatta. Wantoota fudhachuu feesan ni fudhatta. Fakkeenyaaf footoo tana lamaan afrodha. An akka bifa viidiyootti itti haa fayyadamu. Okay. Footoo tana lamaan afrodha. Fakkeenyaaf footoon tun crop fakkeenyaaf footoo tun ta'e akka ishiin zoom inii fi zoom out taatu yoo barbaadde amma footoon tun sossootu akka ishiin as deemaa achi deebi'aa deemtu asirratti gochuu ni dandeessa. Animeetii godhuu sossootu footoon sana godhuu dandeessa. Akkamiin goota crop kajoo ni xoyita. Footoo sana godhuu feetan irra ni xoyita. Tana godhuu feetan irra xoyita. Crop kajoo ni xoyita. San booda maal goota? Kun amma jalqaba akkana jira. Zoom kun start dha bakka irraa eegalu. Kun indii sarratti xoyitati maal goota? Harka lamaan akka qabdee zoom goota jechuudha. Zoom goota hanga dhumatti hanga bakkitee fakkeenyaaf haga asii zoom godhuu feete kana goota. Samoota footoon maal ta'a? Jalqaba irraa hin deebi'u if duuba akka deebita. Fixa booda okay ta'een if duuba deebita. San booda itti bakka viidiyootti footoon tun zoom ta'a dhuftee jechuudha bifa tanaan. Akkana godhuu dandeessaa jechuudha kana gabaabdumatti. Amma kanneen isin garsiisu deemu kana osoo hin ta'in barumsa biraati. Laayera kajoo filattan. Laayera kajoo booddee teekst kajoo filattan. Teekst waan barreessuu feete ni barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan amma barreessu. Hogguu barreessan sarara lama isinitti dabruun qabu. Fakkeenyaaf yoo barreeffamoon haalaan xiqqoo dheerate sarara lama ta'a. Sarara lama guutuun qabdan barreeffama gabaabaa barreessuu qabdan. Fakkeenyaaf subscribe gochuun nu gargaara galatooma hin danda'u galatooma nu gargaaraa qofarratti haan dhaabadhu nu gargaara full stop san booda okeytan san booda barreeffama hanqee kana ni filatta. Fakkeenyaaf bifa kanaan filadhaan okeen jaan barreeffama kiyya gurraacha godhachuu fedhe gurraacha okeen jaan amma barreeffamni kun maal qaba? Shaadoo qabaa jechuudha. Shaadoo yookaan gaaddidduu qabaa. Gaaddidduu tana gadoo deemtan shaadoo kajoo jira. Shaadoo kana irraa cuftan barreeffamni hanqee isa kana fakkaata. Barreeffama hanqee kana maal gootaa dhuftee amma baakgiraawundii isaatti gootaa jechuudha. Baakgiraawundii isa kanatti akkate goota. Baakgiraawundii kalaara gurraacha ture. Kalaara gurraacharraa kalaara das yookaan kalaara sitti tole ni filatta. Kalaara kanaan natti tole asiin immoo kalaara goote kana akka haalaan lafti isa duubaan hin mul'anneef haalaan cufuu ni dandeessa. Feete hanga feete godhuu dandeessa. Fakkeenyaaf nama guutuun godha. Guutuu goone magariisni haalaan magariisa ta'ee jira jechuudha. Yoonii fi guutuu hin godhin immoo akkana ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf na laali akkana waan hin godhe isa jalaan lafti ni mul'atti. Wanni isa jalaa sun hundi ni mul'atti jechuudha. Kanaafuu an isa akka mul'atu waan hin feene fi guutuun godha. Okeen jaani maaliin godhuu qaba amma asitti erga kana xuyixeen booddee barreeffamni hankee
barreeffamni kun hanga dhumutti lafti gamaa gamanaan akka hin mul'anne guutuu akkasiif ta'uuf maal godhuu qabda? Full isa kana kan xiyya gamaaf gamanni agarsiisu kan full weight background kajoo kana open gootaa jechuudha ni banta. San booda gamaa gamanallee oofte hanga barreeffamni kun kututti hin bahu jechuudha wanna kun. Egaa erga kanaan banatte booddee barreeffama kana akkam goota nis fidda akkatti ni xiqqeessita hanga ni neexa jechuudha. Hanga bakkitee qubuma takka fa'aan bifteeti akkana godhatta. Qubee takka hambisuun dirqama taachuu fixuu hin qabdu. Booda waan as fiduun sirreessi fe'isu jecha. Erga akkana goone booda lafa tana hedduu bareechuudhaaf jechuudha. Lafatti akkatti gadoo maxxansuu hin qabnu. Akkatti maxxansuu hin qabnu bareechuudhaaf xiqqoo lafti jalaanis akka mul'attu godhuu qabna. Akkana erga goone booda maal godhuu qabna? Barreeffamni kun akka deemu godhuu qabna jechuudha. Akkamitti barreeffamni kun akka deemu goona viidiyoo kan kee guutuu yeroo godhuu ta'an jechuun gaggabaabsitee gootaa nama viidiyoo ta'in footuma sakandii irratti si agarsiisa. Viidiyoo kan kee irratti akkas goota. Fakkeenyaaf footoo jalqabaa irratti si agarsiisa. Footoo tanas qooyi. Isa sirreeffatta. Fakkeenyaaf sakandii kanaaf akka turu ni goota. Eegaluudhaaf akka inni deemu godhuudhaaf maal gochuun nurraa eegama? Jalqaba erga akkanatti oloo naqanneen booda barreeffama keenya erga akkanatti oloo naqanneen booda qubee takka alatti hambifanneetiti lafa sirreeffannee maal goona? Mallattoo tana ilaalla. Mallattoo qulfii tana ni xuqnaa jechuudha. Erga ishii yeroo takka xuqne booda maal godhuu qabna? Harkaan suutatti viidiyoo kana asoo karaa bitatti asoo dhiibnaa jechuudha. Mirgarraa karaa bitatti asoo xiqqatti xuqneetiti san booda bakka tanatti barreeffama kana maal goona? Qabnee akka nama harkisutti asoo baafnaa jechuudha. Suuta eeggannee asoo akkatti baafna. Erga akkatti asoo baafne booda maal goona? Barreeffamni kun bakka itti dhumu. Dhumti isaa haga viidiyoo kanaa haga bakka tanaa yoo ta'e viidiyoo as harkaan oofta. Osoo waan takka hin xuqne viidiyoo harkaan gamana oofne maal goona? Hogguu as geenye ni dhaabna. Dhuma isarratti jechuudha. Dhuma wanta kanarratti viidiyoo kana qabnee maal godhuu qabna? Haga dhumaa asoo finne viidiyoo kana qabnee hanga dhumaa oofuu qabna jechuudha. Viidiyoo kana sirreeffanneet saayizii jechuudha lafti jalaan haftu sanillee sirreeffannee hanga dhuma viidiyoo kana oofuu qabna jechuudha. Irra deebinee qabne akkasumatti viidiyoo keenya akkasitti fixuu qabna jechuudha. Sirreessuu qabda. Ogummaa ooftu kana oliif gad si jalaa deema. Sirreessitee qabdee oofuu qabda akkatti oofta. San booda maal ta'a? Wanti kun ofiifuu animeetsii godha jechuudha. Ookee jettaani. San booda barreeffamni keenya ofiifuu irra deebinee viidiyoo ana yoo ilaalle barreeffamni keenya bifa saniif nu barraa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf banee haa ilaalu. Ittiin banaa barreeffamni keenya akkuma ilaaltee agartu bifa tanaan deemaa jechuudha. Bifa tanaan barreeffama bareedaa viidiyoo kan kee jala godhuu dandeessa. Erga yeroo takka barreeffama kan akkatti barreeffate booda itti rakkatuun itti cinqamuun sin feesisu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti godhee barreeffamni kun fakkeenyaaf viidiyoo dheeraadhaa jennu fakkeenyaaf viidiyoon kun daqiiqaa 2-3 haa jennu. Barreeffama nama yeroo tana beeksisa akka beeksisaati fayyadamna waan akkanaa kana akkatti dalagee barreeffamee kute yoo jenne san booda ni dhuma yoo ta'e ni dhuma miti. Erga akkatti dhume dhuma isaa garuu dhumuudhaaf waa hedduu takkaan hin si agarsiisu jira. Asirra ni tuyita. Out animation. Amma fakkeenyaaf viidiyoon kun osuma deemu akka itti bahu karaa bitatti akka inni bahu goona jechuudha. Akkanumatti dhuma. Akkasumatti waliin bahaa jechuudha. Ni ilaalta. Akkamiin akka bareedu. Akkanuma dhumaa jechuudha. Hedduu bareedaa jechuudha. Fakkeenyaaf ifa targeessa akka hojjenne booda irra deebinee akkas hojjetu nu rakkisu jechuudha. Maal godhuu qabna? Asirra ni tuyina. San booda tuqaa sadiin gamanaa ni tuyina. San booda maal goona? Duplicate kajoo ni tuyina. Duplicate ergoone bakka lamatti koppii goonaa jechuudha.
koppeetee maal goonaaf keenyaaf amma isa lama walirra jira tokko fudhanneeti bakka nu feesisu keenyaaf bakka tana ni feesa asirraa illee ammas bakka bira na feesa maalin godhaan hin tuqadhaa akkasumatti depilikeet kajoonu godha san booda isa kana nin fuudha viidiyoo as jalallee ni fida akkuma ilaaltee agartu viidiyoon yeroo sadii amma kun jalqabaasi footoon tun gubbarra na jalaa taatee jirti ma akkamii gubbatti deebisuun da ishirran hin tuqa sarara sadeen kaan hin tuqa san booda maalin godha bring forward kajoo gotu ite gubbatti deebite jechuudha keenyaaf ishii tana guutuu godhuu qabna akka loogotti waan hin fayyadameef barreeffamni akka gubbarra dhufe isa kana immoo qabdeeti jala deebistaa jechuudha. Okay. Egaa kabajamtoota hordoftoota holqa barnoota akkuma ilaaltanii agartan barreeffama bifa kanaan bareedaa ta'e akkasuma footoo teenya zoom akka ishiin suutaan dhuftu animation adda addaa footuma akka viidiyootti akka bifa quality qabuun bifa bareedaa ta'een kan isin agarsiifnu kan isin barsiifnu ta'a jechuudha. Kanaafuu barumsa adda addaa kun jalqabaa waan xixiqqoodha. Kan inni barumsa adda addaa isin barsiisu ta'a. Kun amma akkaataa itti barreeffama wanti gubbarratti itti keenyu kan isin garsiise. Ammas kutaa sadaffaa immoo barumsa bareedaa ja'amu laalee waa'uma tiitoriyaalii keen maasterii kanaan wal qabate kan isin barsiisu ta'a. Egaa hordoftoota holqa barnootaatii fi akkasuma ilmaan Oromoo hunda keessanuu yoo isinitti tole share, like, subscribe godha. Akkasuma namuufuu waliif dabarsaadha. Yoonii fi kan isin kanatti mufattan taate dhiifama isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin wal agarutti nagaannaaf tura isiniin jaaladha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu